ayyaanni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos, jaalalli Waaqayyo Abbaa, tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Ameen. Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa inni dhumaaf daangaa hin qabne hunduma keessaniif haa ta'u. Qulqullooti Gooftaa tajaajila sarara qilleensarraa irratti tokkummaa amantoota humna wangeelaa keessatti kan argamtanii ijoolleen Gooftaa tokkummaa waldootaa karaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin walitti hidhamuudhaan hojii Waaqayyoo walii wajjin hojjechaa jirru kam jirtu hundumti keessan nagaadha. Ani Waaqayyoof haa galatu. Jireenyi koo, tajaajilli koo, maatiin koo hundumtuu nagaadha. Ani obboleessa keessan Eebba Abirraatii. Waaqayyoo inni ayyaana akkasii carraa akkasii nuu kenne teessoo isaa isa kabajamaa irratti bara baraan haa ulfaatu jecha Waaqayyo nu gargaaree barumsa keenya mata duree kiristiyaanummaa jedhu barumsa walitti dhufaa barachaa as geenyeerra. Waaqayyoos baay'eetti nu gargaareera. Kanaaf isaaf galata dhiyeessina. Wanti hundumtuu isa biraa nuuf ta'ee jabina keenyarraa yookiis dandeettii keenyaa wanti dhalate hin jiru. Kanaaf Waaqayyoof kabaja dhiyeessina. Kutaawwan darban barumsa kana keessatti Hafuurri Waaqayyoo guddaa nu gargaareera. Kanaaf isaaf galata dhiyeessaa. Ammas Waaqayyoo barumsa keenya saafe akka inni caalaatti nu hidhachiisu, akka inni caalaatti nu dammaqsuuf immoo Waaqayyoon kadhachuun nuuf hin ta'a. Mee Waaqayyoon guyyaa kana harka isaatti laannee kadhannee gara barumsa keenyaa isa kutaa 11ffaa guyyaa irraatti ceena. Galatoomii kabajamii bara baraan teessoo keessa dinqisiisaa irratti nuuf ulfaadhu Waaqa keenyaa. Hojiin ati hojjette hojii ajaa'ibsiisaadha. Kanaaf ijoolleen kee warri gargaarsa keetiin as geenye siif galata dhiyeessinaa. Galanni kee bara baraan haa baay'atu. Nuyi fuula kee dura kan jirru sirraas kan barannu ijoolleen kee dadhabinaaf hirrinaa hanqina garaagaraa qabnaa. Araara nuuf godhii, Waaqa araaraa nurratti bani. Hafuurri kee qulqulluun barsiisaadha. Dhowwaa tokko malee nutti dhiyaattee nu barsiisuun fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u. Kana waan gooteef ulfaadhu. Seexanni ergamoonni isaa hafuurri dukkanaa mootummaa Waaqayyootiin kan mormu hundumtu maqaa Gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Naannoof nagaa keenya irraatii kan ifatame haa ta'u. Dhiigni Yesuus ibidda ta'e isa haggubu. Kana waan gooteef immoo yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Nu geggeessi maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Waaqayyo keenyaaf galanni haa ta'u. Egaan barumsoota kutaawwan darban kurnan keessatti walii wajjiniin ilaalleen waa'ee bu'uura keenyaa, jalqaba keenyaa, hundee keenyaa, eenyummaa keenya isa ta'e kiristiyaanummaa waan baay'ee ilaalleera. Addumaan kutaa darbee kutaa 10ffaa keessatti rakkoowwan kiristiyaanummaaf waldaa kiristiyaanaa mudatan kan duriitiif kan ammaa jennee ilaaluu eegalleera. Caalaadhumatti dhimma xiyyeeffannoo barbaadu iddoo of eeggannoodhaan hordofuu ija banamaadhaanis ilaaluu qabnu irra geenyee jirra. Kanaaf of qopheessuun dhugaadhaan barachuudhaaf of ijaaruun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf barumsa keenya kutaa 10ffaa akkaataa itti ilaalletti maaltu waldaa kiristiyaanaa arra nu bira geesse kana kiristiyaanummaa nuyi arra itti jirru kanas mudachaa ture. Chaalenjiiwwan akkamii, rakkoowwan akkamii, qorumsa akkamii keessa darbaa turtee waldaan kiristiyaanaa kan jedhu ilaaluu jalqabne. Seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti yeroo itti waldaan kiristiyaanaa yeroo tokkoyyuu utuun lolamiin, utuun ari'atamiin mata dureensaa kan jijjiirame yoo ta'e illee gaaffiif rakkinni fuuldura isheetuun dhaabbatiin itti dabarte akka hin jirre ilaalleera. Egaan waldaan kiristiyaanaadhaa seenaa waldaa kiristiyaanaa yeroo barreeffamu seenaa waldaa kiristiyaanaa ishee durii Early Church, seenaa waldaa kiristiyaanaa bara giddu galeessaa Middle Age History, and isa dhumaa immoo kan ammayyaaf Modern Church History akka jedhamee bakka sadiitti qoodamu kaasnee turre. Yeroowwan kana hundumaa keessattiyyuu bifisaa garaagaraa haa ta'uyyuu malee qoramsi garaagaraa waldaa kiristiyaanaa mudachaa tureera. Kiristiyanummaanis qoramaa, madaalamaa, ilaalamaa tureera kan jedhu ilaallee turreera. Egaan baroota darban kana keessa qoramsa isaan jiran keessa darbanii as ga'an edda ilaallee booddee bara keenya keessa immoo maaltu jira? Maaltu nu mudachaa jira?
kan jedhu ilaaluuf deemnaa jechuudha. Waldaan warri isheen durii gaaffilee qoramsawwan karaa ishee dhaabbate hundumaaf deebii barbaachisaa laachuudhaan kiristiyaanummaan boca isaa eeggatee akka nu bira ga'uuf ga'ee ishee raawwatteetti deebii barbaachisu deebisteetti. Nun immoo bara keenya darabee keenya dhaloota nu duuba jiruu fi maal dabarsinaa gaaffiiwwaniif qormaatawwan nu fuuldura jiranii fi deebii akkamii laannaa kan jedhu immoo gara boodaatti ilaallaa jechuudha. Yesus bara baraan gooftaa. Akkuma yeroo darbe ilaalle qoramsawwan waldaa kiristiyaanaa mudachaa turan gurguddoo keessaa tokkoffaa ilaaluu jalqabneerra. Har'allee kan itti fufnu jechuudha. Innis barsiisa sobaa yookaan barsiisa dogoggoraa heretic challenges qoramsa gama barsiisa dogoggoraatiin jiru ilaaluu eegallee turre jechuudha. Isaanis kan warra kamii ilaalle kan waldaa ishee early church yookaan ishee gara jalqabaa ilaalle. Waldaan isheen gara jalqabaa barumsa dogoggoraa gosa garaa garaatiin yoo rakkachaa sanaafis deebii kennaa turteyyuu achi keessaatii 4 kaasnee ilaallee turre. Isaanis noostizimii kan jedhu walii wajjin ilaalleerra, markiyonizimii ilaalleerra, manicheezimii ilaalleerra, ariyonaanizimii ilaalleerra yookaan immoo warra ariyoos duuka buutota isaa abbaa warra joovaa wiitines irraa walii wajjin ilaaluu yaalleerra. Deebiiwwan waldaan kiristiyaanaa barumsoowwan akkanaafis kennaa turtes tuquudhaaf yaallee jirraa jechuudha. Jalqabneerra har'a kutaa 11ffaa keessatti deebii waldaan kiristiyaanaa yeroo sana laachaa turtee fi chaalenjiiwwan gara biroo qormaatawwan gara biroo ishee mudataniif deebii isheen laattis itti fufnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Egaani deebii waldaan kiristiyaanaa laatte ilaallee kan walii wajjin xumurre jaarraa lammaffaa keessaa namni Iraanos jedhamu Gwaal keessatti Bishoopi Liyoon kan ture barsiisa sobaa irratti xalaa barreessee barreeffama isaa keessattis dhuga ba'umsi dhugaa icciitii dhokataa ta'e kan hin qabneedha. Sababiin isaa seerri amantii yookaan faith law jechuudha. Karaa ergamootaa or apostelsiidha. Ija nama hundumaa duratti waldaa kiristiyaanaaf guutummaaf kenname jechuudhaani warra beekumsa dhokataadhaaf Waaqayyoon bira geenya warra jedhan ayoonni nu gargaaranii Waaqayyoon akka hubannu nu gargaaru malee nuni amantiidhaan Waaqayyoon arginu warra jedhanii fi nun amantiidhaan Waaqayyoon argina. Icciitii dhokataa wanta wal xaxaa ta'e tokko wanti jiru hin jiru. Hubannoo nuyi ittiin Waaqayyoon bira geenyu karaa amantiiti. Kan immoo ergamoonni karaa ifaa ta'een paabliikii karaa ta'een amantootatti dabarsanii kennaniiru jechuudhaan Iraanos deebii kennuudhaan warra noostizimii afaan qabsiisuu danda'eera jechuudha. Deebiiwwan kan biroo barumsa kan biraadhaaf kennaman immoo itti fufnee har'a kan ilaallu hanga ammaan dubbadhe kanatti barsiisa keenya kutaa darbee keessatti ilaallee jirraa jechuudha. Itti fufiinsa barsiisa sanaatiin har'a deebii waldaan kiristiyaanaa jaarrawwan darban keessatti barnoota dogoggoraa turan sanaaf kennaa turte itti fufuudhaan ilaalla. Abboota waldaa kiristiyaanaa laatiin durii keessaa tokko namni Turtooliyaan jedhamu barsiisa sobaa maarkiyonizimii irratti barreessuun deebii laate. Deebii isaa keessattis deebii isaas macaafa qulqulluu kakuu moofaa fi kakuu haaraa wabeeffachuun Waaqayyo dhugaa tokkicha akka jiru, Waaqayyo dhugaa tokkichi akka jiru, raawwatee gaarii akka ta'e, dhugumaan cubbuu irratti akka adabu, cubbuu irratti firdii akka laatu deebii laate. Deebii kana warri maarkiyonizimii inni deebii kana kenneef maal jedhu? Macaafni qulqulluun gar tokko gaariidha, garri kaan immoo gadheedha. Afurri gaariidha, wanti ijaan argamu yookaan fiizikaaliin mateeriyaaliin immoo gadheedha. Yesuus gaariidha, jaalala qabeessa nagaadha, garuu Waaqayyoo inni uumaan kakuu moofaa immoo hamaa fi kana aaruudha jedhanii barsiisu. Wangeelli gaariidha, seerri garuu gadheedha jedhu. Kiristiyaanonni gaariidha, Yihuudoonni gadheedha jedhu. Yesuus Waaqa qofaa malee nama miti jedhanii barsiisu. Egaani warri kun warra maarkiyonizimii
barumsa isaan barsiisan kanaafi Turtuliyoon yeroo deebii laatu barreeffama isaa keessatti akkana jedhee jechuudha. Amma kana walii wajjiniin ilaalle jechuudha. Maal jedhe? Macaafa qulqulluu kakuu haaraaf kakuu moofaa wabeeffachuudhaan jarraan Waaqayyoon gaarii hamaa Waaqayyo isa sana kan jedhu hin jiru. Waaqayyo tokkichatu jira. Waaqayyo immoo gaariidha. Cubbuu immoo ina dabaa. Isa isaan hamaadha jedhan sana hamaadha innis hin jettan. Waaqayyo cubbuudhaa wajjin waan waliin galleef cubbuu irratti murtoo waan fudhatuufi hamaadha jettu malee Waaqayyoon Waaqa gaariidha jechuudhaan deebii kennuu danda'e jechuudha Turtuliyoon. Gama biraatiin seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti hayyuu ogwaaqummaa guddichi Agustiin osoo gooftaa Yesuusin hidhamaniin dura waggaa 10 shaakala barsiisa sobaa manchiyaanizimii kan qabu barreeffama balaaleffannaa mata duree wallaallammaa manchiyaanii irratti jedhuuni deebii kenneef. Wallaallammaa garatti goran kan hin qabne burjaaja'a kan ta'e manchiyaaniif mata duree jedhuuni barreeffama barreesse keessatti barsiisa warra manchiyaanizimiitiif deebii laate. Deebii kenne keessattis Yesuus qaama qabatamaadhaan gara addunyaa kanaa dhufuusaa fakkeenya isa Toomaas bakka waraanamee ture sanaa isa Yesuus Toomaasiin kottuu qaqqabadhu ilaali iddoon waraaname jechuudhaan yaadachiise sana laateetu deebii kenneef jechuudha. Deebii akkasii maaliif kenne Agustiin yoo jettani warri manchiyaanizimii maal jedhu? Yesuus qabatamaadhaan addunyaa kana dhufe utuu hin taane simboliidha jedhaniitu barsiisan. Fakkeenyummaadha malee Yesuus dhuguma hin duune du'aas hin kaane bifa fakkeenyummaati kun simboliidha. Dhiphinni gooftaa kun walloonsoo hamaaf gaarii gidduutti ta'u lola hafuuraa fakkeessanii barsiisuudhaan namoota baay'ee karaarraa waan kaachisaniif warri manchiyaanizimii no akkas miti. Yesuus qabatamaadhumattitu addunyaa kanarra dhufe. Qaamni isaa bakki waraaname suni qaqqabatamuu kan danda'uudha. Tuttuqamuu kan danda'uudha jechuudhaan ifaaf ifatti deebii laate. Kanaaf ijoolleen Waaqayyoo kanaan dura nu fuuldura turanii gaaffii dogoggorsaaf dhaloota burjaajessu kamiifiyyuu harka kennanii gadi ta'anii hin beekan jechuudha. Deebii laachuudhaan dhugaan wangeelaa akka itti fufuufi falmitoonni wangeelaa yookiis apolojistoonni hojii Waaqayyoodhaa itti fufsiisan. Inni kan biraanii barsiisawwan dogoggoraa turanii kan deebii kenne immoo nama Anaasiyuus jedhamudha. Anaasiyuus biishooppii Aleeksaandariyaa namni diina baay'ee qabu diinota baay'eedhaan wallaansoo kan taasise wal dhaabatee wallaansoo qabe barumsa sobaa Yesuus waaqa guutuu miti jedhuufi yaada falmii amansiisaaf hundee qabu sadii dhiyeessuudhaan deebii laate. Yesuus waaqa guutuudhaa fi waaqa dhugaa miti inni uumama. Waaqayyo abbaatu duraan dursee isa uume. Edda isa uume booddee immoo addunyaa kana karaa isaa uume jedhanii kan barsiisan Ariyaanizimii yookiis barsiisa Ariyoos arrumallee warri Joovaa Wiitines jedhaman kan barsiisan barumsa kanaaf deebii laachuudhaan waldaa kiristiyaanaa kan falme haqa wangeelaa kan falme Anaasiyuus wantoota sadii kaasuudhaanidha. Inni jalqabaa akkas jedhe. Waaqayyo qofaatu nama fayyisa. Yesuus nama fayyisa. Kanaaf Yesuus waaqaa jedhe. Waaqa guutuu miti warra jedhaniifi kan nama fayyisuu danda'u Waaqayyo duwwaadha. Kanatti walii galtu miti. Eeyyee egaa Yesuus nama fayyisa. Kanaaf hoore Yesuus waaqaa jedhe. Waaqa guutuu miti warra jedhaniif yeroo qabxii amansiisaa kaasu. Lammaffaa irratti immoo akkas jedhe. Waaqayyo ofuma isaatiin qaama namaa fudhatee cubbuu ilmaan namaaf du'uun isaa karaa tokkicha inni ittiin haqummaa isaaf araara isaa ittiin galmaan ga'uudha. Kanaafuu Yesuus fayyisaa keenya ta'uuf waaqa ta'uun isaa dirqamaa. Kanaaf warri Yesuus waaqa miti jettani Waaqayyo ofuma isaa qaama namaa uffateetu cubbuu namaaf du'uunsaa waa lama agarsiisuu fedhe. Tokko haqummaa isaa agarsiisaa. Lamma immoo araara isaa agarsiisaa. Maal jechuusaati?
haqa jechuunsaa cubbuun utuma jiru, jallinni utuma jiru, wanti karaa addaan biyya lafaatti gale utuu jiru komproomaayis godhee calluma jedhee waliin dhahee bira darbuun barbaanne. Haqa waan ta'eef gatii cubbuu kanaa gatii wayii kaffalamuutu irra ture. Kanaaf immoo nama uffatee qaama namaa uffatee namaaf duudhaaf jedhee hojii haqaa hojjetee. Hojiin araaraa inni hojjete immoo karaa ilmaan namootaatiif isa du'e karaa qaama namaa uffatee isa du'e karaa hojii Yesuus Kiristoos kana immoo araara agarsiisee. Kanaaf gochuufi waaqa ta'uun dirqamadha. Kanaaf Yesuus waaqadha jechuudhaan ibsa laate Anaasiyus. Inni kan biraan inni sadaffaa inni fayyadame sirna sagadaa waldaa kiristiyaanaa keessatti Yesuus akka waaqaatti waaqeffameera. Uumama waaqessuun immoo Waaqayyoon arrabsuudha, bileesfamiidha. Kanaaf waaqeffannaa ishee keessatti waldaan kiristiyaanaa waaqummaa Yesuus dhugaa baati jechuudha. Wanti kun namoota baay'eedhaaf keessumaa dinominatiinii garaagaraa keessaa waan walitti qabamtanii jirtanii fi hunda keessanii ifaa ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu fakkeenya fudhadheen isinii ibsa. Sababiin isaa dhaloonni waldoonni durii sirni sagadaa isaanii barreeffamaadha. Sirni sagadaa barreeffamaa qabu. Sirna sagadaa tooraan barreeffame sanaan Waaqayyoof sagadu, Waaqayyoon waaqessu. Waldaa Pirootestaantii keessatti kanaan kan beekamtu waldaa Makaana Yesuusidha. Sirna sagadaa galmee mataasaa danda'e kitaaba kanaaf qophaa'ee qabdi. Kanaaf lubni yookiis hojjetaa wangeelaa sagantaa geggeessu toora sana dubbisuudhaan kadhannaa achi keessa jiru kadhachuun, faarfannaa achi keessa jiru faarfachuun, kutaa macaafaa achi keessatti dubbifamuu qabu toora isaatiin dubbisa. Toora kanaan waaqessu. Kana kan godhanii fi tootaalii kana duwwaa godhu miti. Gidduutti namni dhuunfaanis ka'een kadhataa, namni dhuunfaanis ka'een lallabaa, faarfannaa haaraanis hin faarfatamaa. Garuu toora isaa eegee akkasitti kan barraa'ee fi namoonni akka hin dogoggorreef toora waaqeffannaa sirrii ta'e sagalee Waaqayyoodhaa akka sabni dhaga'uuf kallattii qabsiisan jechuudha waldaan kiristiyaanaa. Kana waldaan Makaana Yesuus Itoophiyaa keessatti uumtetu hin taane. Seenaama waldaa kiristiyaanaa keessatti waaqeffannaan akkasittiin dhufe. Egaa jaarraa jalqabaa keessa waldaan jaarraa tokko kaasee hanga 3-4 gidduu warri jiran early churches warri jedhamanii kan isaan itti waaqeffachaa turan haala kanaanidha. Namni amma Anaasiyus jenne kuni yeroo waaqummaa Yesuus dubbatu kanarratti xiyyeeffateeti. Maal jedhe xiyyeeffate? Waldaan kiristiyaanaa sirna waaqeffannaa ishee keessatti maal gooteetti jedhe? Yesuusiin waaqa gootee akka waaqaatti waaqeffannaa laatteettiif. Sababii Yesuus akka waaqaatti waaqeffatamee fi waaqummaan isaa dhugaa kan ba'amedha. Kanaaf Yesuus eenyudha? Waaqa. Waldaanni warri nu fuuldura turan ergamootarraati adaraa kana fuudhan sirna waaqeffannaa isaanii keessatti maal godhaniiru? Yesuusin waaqa godhanii waaqessaniiru. Kanaaf Yesuus maalidha? Waaqayyoodha. Dubbii amansiisaa sadan kanarra dhaabbachuudhaan namni Waaqayyoo apolojistiin yookiis falmaan haqa wangeelaa kun deebii laachuu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa waldaan kiristiyaanaa nu fuuldura turan seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti yeroo tokkoyyuu yeroo isaanitti wanta chaalenjii ta'e karaa isaaniirra dhaabbate deebii utuun kennanii callisanii darban hin turre jechuudha. Deebii kennaa turan. Warroota kana dhimmoota kaafne kana sadan irratti xiyyeeffachuudhaan deebii isaan kennan hakaasuyyuu malee kana duwwaa miti. Yeroodhaa gara yerootti chaalenjiiwwan kaaniif deebii kennaa turan jechuudha waldaan kiristiyaanaa keessa kan turan. Egaa kan waldaa warra gara jalqabaa keessatti barumsa sobaan wal qabatee gaaffiiwwan kaan rakkoowwan kaaniif deebii kennaman akkasitti yoo ilaalle inni kan biraanii rakkoo amantaa Yihuudoota irraa ka'e Jewish religious challenges walii wajjiniin itti fufnee ilaalla. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Challengein yookiis qoramsi waldaa kiristiyaanaa mudachaa ture inni kaan immoo maalirraa kan maddeedha? Yihuudoota amantii Yihuudootaa irraa kan maddeedha. Yihuudoonni saba Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti seera Waaqayyoo kan qaban Waaqayyo wajjin hariiroo kan qabanidha. Haa ta'u malee
gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjiniin wal bira darban Yesuus Kiristoosiin akka waaqaatti fudhachuu utuu hin danda'iniin seenaan isaan gate. Kanaaf akkamitti yaadu kiristiyaanummaa akka barsiisa sobaatti yaadu. Kiristiyaanummaa akka dogoggoraatti yaadu. Kanaaf gaaffilee isaan gaafatan warra armaan gadiiti. Gaaffii akkas jedhu haa gaafatu. Maaliif kiristiyaanonni seera Musee hojiirra oolchanii? Gaaffii isaaniiti. Kiristiyaanonni aarsaa hin aarsanii, qalma wayii hin qalanii, waan ta'e isaan hojjetanii hin argamu. Maaliif seera Museedhaa hojiirra oolchan kiristiyaanonni? Gaaffii Yihuudootaa ture. Keessumaa gara jalqabaa, waldoota gara jalqabaa yeroo kiristiyaanummaan lafa irratti babal'achuutti ka'u kan isaan gaaffii isaanitti ta'u tokko kana ture. Gaaffii kan biraa isaan gaafatanii maaliif kiristiyaanonni Yesuus Masiihicha kakuu moofaati jedhanii amanu? Maaliif Yesuus Masiihicha kakuu moofaa sanaati jedhanii isa kakuu moofaa keessatti dubbatameedha jedhanii maaliif amanu? Innoo dogoggoraa, inni kunoo sobaa, inni kunoo ilma Maariyaamii, mucaa Yoseefii, maaf akkas ta'uu? Gaaffii isaaniiti. Gaaffii isaanii inni kan biraan immoo maaliif kiristiyaanonni Yesuusin akka Waaqayyo Abbaatti waaqessu? Waaqayyo Abbaa biratti akkamitti waan biraa waaqessu? Gaaffii Yihuudoonni kaasan ture jechuudha. Egaa falmitoonni wangeelaa apologistis warri jedhaman hedduun isaanii gaaffilee kanaaf deebii kennaniiru. Irra deddeebi'ee gaafan falmitoota haqa wangeelaa apologistis jedhu gaaffii akka isinitti hin taane. Apostles warri jedhaman ergamootadha. Ergamoota booddee immoo abbootatu dhufe. Abboota warra haqa wangeelaatiif falman. Isaan kun falmitoota yookaan difeensii warri godhan yeroo wangeelli karaarraa haqamuuf jedhu, karaarraa haqaaqamuuf jedhu, yeroo dhugaan baduudhaaf jedhu ka'anii seenaa waldaa kiristiyaanaa keessatti noo akkas miti, dhimmi kun dogoggora, dhugaansaa akkas, wangeelli akkasin jedhodhanii warri difeensi godhan apologistis jedhamu. Hojiin isaanii immoo apologetics jedhama yookaan immoo falmaa haqa wangeelaa jechuudha. Egaani gaaffiiwwan armaan olitti ka'e kana kan Yihuudoonni kaasanii fi hedduun isaanii deebii kennaniiru falmitoonni haqa wangeelaa. Kanneen keessaa kan xiyyeeffannoo guddaa qabu namni Jaastin Martirer jedhamu, namni ofiima isaatiiyyuu falaasfaa ture, falaasama geggeessuudhaan beekamaa namni ture. Deebii inni kenne walii wajjin ilaalla. Namni kun warra saba Waaqayyoo hin turre keessaa kan inni amane, Yihuudoota keessaa miti jechuudha. Muuxannoo jireenya isaatiin wal qabsiisee akkaataa armaan gadiitiin deebii laateera. Innis tiraayifoo Yihuudicha waliin barreeffama waliin dubbii bifa diyaaloogiitiin barreeffame keessatti, xalaa barreesse keessatti yookiis barreeffama barreesse keessatti gaaffilee warri Yihuudootaa kiristiyaanummaa irratti kaasanii rakkisoo ta'an hedduu fureera. Falmii isaa toora kabaja qabuun geggeessa keessattis wantoota inni kaasee ilaalla. Jechattii kana yaadadhaa. Falmii isaa toora kabaja qabuun respectful karaa kabaja qabuun geggeessa keessatti qabxiiwwan inni kaasee ilaalla. Yeroo baay'ee waa'ee haqa wangeelaatiif hin falmina. Yeroo kiristiyaanummaan nu biratti tuqamu, amantiin keenya yeroo arrabsamu, yeroo haalli wangeela keenya karaarraa kaachisuudhaaf ka'u uumamu falmiidhaaf hin kaana. Garuu yeroo baay'ee approachiin keenya karaa kabaja qabu miti. Maammar kee namichicha isa biyya Arabaa sana jennee faa dubbanna yeroo musliimaa wajjin walitti dubbannu. Yookiin immoo warra Ortodoksii wajjin yeroo walitti dubartittii ishee biyya Israa'el sana ishee Maariyaam jette isheetti sagaddu miti isin jenna faaxa. Wantoonni akkasii kun dogoggoradha. Respectful ta'uu qaba akkaataan itti difeensii godhan, akkaataan itti haqa wangeelaatiif falman jechuudha. Namni hayyuun guddaanii fi falmitoota haqa wangeelaa keessaati akka nama filosoofera tokkotti namni yaadamu kun yeroo karaa toora qabuuf kabajaan falmii isaa dhiyeessu akkana jedheeti. Tokkoffaa irratti raajiiwwan kakuu moofaa waaqummaa Yesuusii fi masii ta'uusaa ni mirkaneessu jedhe. Yesuusin maaliif isin masiidha jettu? Yesuusin akkamittiin masiihicha kakuu moofaati jettu? Jedhanii gaaffii Yihuudoonni kaasan irratti maal jedhee? Raajotuma macaafa qulqulluu kakuu moofaa warruma harka keessan irra jiranitu yaa Yihuudotaa
raajii ma isinitti dubbatamee isin immoo macaafa keessan keessaa qabdantu isuma Isaayyaas faa, isuma Ermiyaas faa, isuma Hisqeel faa, isuma Daani'eel faan raajonni kan biroonis barreessanii isin bira jirutu Yesuus masiihicha ta'uusaa mirkaneessaa jedhe. Qabxii isaa tokkoffaadha. Qabxii isaa lammaffaa keessatti immoo akkana jedhe. Kakuu haaraanii kakuu moofaa waan bakka bu'ee fi kiristiyaanonni kakuu haaraa hiikuudhaaf mirga guutuu qabu jedhe. Kakuu moofaanii gaaddidduu kakuu haaraa ture. Amma immoo kakuu haaraan kakuu moofaadhaan bakka bu'e. Kakuu moofaan kakuu haaraadhaan bakka bu'e. Kanaaf kiristiyaanonni mirga maalii qabu? Kakuu haaraa hiikuudhaaf, interpreet gochuudhaaf mirga guutuu qabu. Kanaaf falma geggeessa keessatti qabxii lammaffaa kanatti fayyadame. Inni sadaffaan immoo waldaan kiristiyaanaa Israa'el haaraadha jedhe. Israa'el haaraadha. Kakuu haaraa keessatti Israa'el kan jennu waldaa kiristiyaanaati. Kanaaf kiristiyaanummaan saba waaqayyoo warra ta'an, kiristiyaanonni ijoollee waaqayyoo warra ta'an, Yesuus Kiristoosiin warra dhalatan jechuudhaani waa'ee kiristiyaanummaa ilaalchisee gaaffilee warri Yihuudotaa kaasaniif deebii kenna jechuudha. Apolojistii kana duwwaa miti. Kan biroonis kennaniiru. Achi keessaa garuu nuyi tokko kan qabannetu kan namni kun kaase, namni ofii isaatiiyyuu hayyuu cimaa ta'ee fi duraan immoo saba warra waaqayyoo keessaa hin ta'in keessaa namni amane Jaastin Martireer namni jedhamu kan inni kennee walii wajjin ilaalle jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf ammas barumsa karaa sobaatiin, karaa adda addaatiin ka'eef falmitoonni wangeelaa akkuma deebii kennan ammas immoo rakkoo karaa Yihuudootaa dhufee fi deebii kennan jechuudha warri kun. Ammas rakkoo biraan tureera. Waldaa kiristiyaanaa kan mudate. Inni immoo rakkoo warra Giriikii fi Roomaa irraa isaan mudateedha jechuudha. Waldaa kiristiyaanaa kiristiyaanummaa. Greek and the Roman challenges. Waldaan kiristiyaanaa isheen durii rakkoo gosa lamatu aadaa warra Heleensinikii irraa ishee mudate. Rakkoon kunis rakkoo siyaasa yookaan aadaa fi rakkoo falaasamaati. Waldaa ishee duraa sana kan mudate jechuudha. Warra Giriikoo Roomaan ta'an uummata qaroomni irra jedhan beekumsa qabna jedhan Heleensinik jedhamanii warra waamaman irraati rakkoon waldaa kiristiyaanaa ishee gara jalqabaa mudate damee gurguddaa lama qaba. Inni tokko damee siyaasaa fi aadaa yeroo ta'u, inni kan biraan immoo gama falaasamaati. Philosophical challenge jechuudha. Cultural and politics challenge and philosophical challenges. Kutaa keenya guyyaa har'aatii fi aadaa yookaan siyaasaa kan isaan mudate ilaalla. Itti fufiinsaanii kutaa itti aanuu fi kutaa 12ffaa keessatti immoo rakkoo gama falaasamaatiin isaan mudateef deebii waldaa kiristaanaa laatte kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf gama rakkoo siyaasaa fi aadaa irraa kan ka'e waldaa kiristiyaanaa mudate maal fa'idha? Maqaballeessiin Giriikota irraa waldaa kiristiyaanaa irratti kaafamaa turanii hedduun isaanii dalga hubachuuf ilaalcha dogoggoraa waa'ee kiristiyaanotaa irratti qaban irraa kan madde ture. Maqaballeessiin isaanii warra Giriikota irraa waldaa kiristiyaanaa irratti kan ka'aa ture maalirraa madde? Dalga hubachuudhaaf ilaalcha dogoggoraa waa'ee waldaa kiristiyaanaaf qaban irraati. Yerooma yaadan jechuudha. Bara sana akkaataa itti kiristiyaanonni hammeeffamaa turan keessaa kanneen armaan gadii haa ilaallu. Maal jedhanii kiristiyaanota maqaa balleessu turan warri Giriikii? Kiristiyaanonni xuraa'otaa jedhu. Immoraaliidha jedhu. Kiristiyaanonni xuraa'ota, cubbuu keessa jiraatu, ejjitootadha jedhaniitu asii achi maqaa isaanii hadheessu warri Giriikota. Hadheessin isaanii inni kan biraan immoo maal kan jedhudha? Kiristiyaanonni firoota isaanii waliin wal quunnamtii saalaa raawwatu jedhu. Saalquunnamtii raawwatu jedhu. Firoota isaanii wajjiniin, obbolaa wajjin, maatii wajjiniin warra wal quunnamtii saalaa raawwatanidha jedhaniitu maqaa balleessu. Waan ragaa irratti hin hundoofne.
waan qabatamaa hin taane akkasumatti misunderstandingiidhaan kiristiyaanota haala kanaan hadheessu. Inni kan biraan immoo maal jedhaniiti? Kiristiyaanonni foon namaa nyaatu jedhu. Foon namaa nyaatu budaadha nama nyaatu jedhaniitu maqaa isaanii balleessu. Inni kan biraan kiristiyaanonni daa'imman ajjeesu jedhu. Ajjeesu duwwaa miti. Ajjeesanii waaqa tolfamaadhaaf qalu jedhu. Inni dhiyeessu jedha. Haa ta'u malee kunis waan akkasumatti maqaballeessiif dalga hubachuurraa kiristiyaanota irratti kaafamaa turedha. Inni kan biraan kiristiyaanonni waaqayyoo hin jiru jedhanii yaadu. Jiraachuu waaqayyoo hin mormuu jedhanii maqaa balleessu. Kana kan ittiin jedhu eenyudha? Giriikootadha. Inni kan biraan ammas gaaffiin siyaasaa kiristiyaanonni amanamummaa lammiilee fi tasgabbii biyyaa in tuffatu jedhu. Amanamummaa lammiileetii fi tasgabbii biyyaatiif diina kiristiyaanonni jedhu. Eenyutu ittiin jedha? Warra Giriikootaatu ittiin jedha. Eenyudhaan? Kiristiyaanotaan. Inni kan biraanoo kiristiyaanummaan kun haaraadha. Waan haaraa nutti fidanii. Kanaaf jarri kun biyya keenyaaf, guddina keenyaaf, mootummaadhaaf rakkisoodha in ta'an jedhaniitu kiristiyaanota maqaa balleessu turan. Yookiis dalga hubatanii dalgallee hubachiisu turan. Kun egaa rakkoo gama aadaa fi gama siyaasaatiin waldaa kiristiyaanaa ishee gara jalqabaa sanaa mudachaa ture. Chaalenjii kiristiyaanummaa dura dhaabbachaa turedha. Waldaan kiristiyaanaa yeroo sanaa chaalenjii kana ameen jettee dhiiste. Homaan jedhu waaqayyo hin farada jettee dhiiste. Guyyaan waaqayyoo jira dhugaan keenya hin ba'a jettee dhiiste. Waaw maal gootere? Falma geggeessite. Hin falmatte. Apolojitiksii irratti hojjette. Dhugaan wangeelaa akka itti fufuuf jecha maal godhanii? Xalaa yookiis barreeffamaaniin moototaaf barreessanii ibsa waa'ee kiristiyaanummaa kennaa turan. Waa'ee kiristiyaanummaa ilaalchisee ibsi isaanii warra moototaaf kennaa turanii maal faa kan jedhudha yoo jettani akkas jedha barreeffama isaaniitiin. Wanti nurratti dubbatame kun dhugaa miti. Waaqayyoon kiristiyaanotaa olaanaa, kiristiyaanonni immoo naamusa qabeeyyiidha kan jedhu ture. Maal jedhani? Waaqayyoon warra kiristiyaanotaa waaqayyo isa olaanaadha. Kiristiyaanonni immoo saba naamusa qabeeyyiidha. Saba gaariidha. Saba cubbuudhaa wajji waliin galleedha. Saba xuraa'ummaa hin babal'isneedha. Kanaaf akkasittiin hubatamuu qabnaa kan jedhu moototaaf barreessu turan. Inni kan biraanoo kiristiyaannis akka warra kaanitti ilaalamuu akka qaban gaafachaa turaniiru. Maal kan jedhu? Nuti warri kiristiyaanonnis akkuma lammii kaaniyyuu mirga jiraachuu, mirga kabajamuu, akka sabaatti ilaalamuutu nurra jiraata. Kanaaf hin falmannaa jechuudhaan xalaadhaan barreeffamaan mootota gaafachaa turan jechuudha. Jiraatanitti fufuudha. Calledhanii kadhachuu duwwaa miti. Kadhachuun gaariidha. Waaqayyo ba'aa kana nurraa kaasedhanii gara waaqayyootti iyyuun gaariidha. Maarree kadhannaa akkasiitiin waaqayyo Fariyooniin ijoollee Israa'el irraa galagalcheera waan ta'eef gahee ofii ba'uunis immoo gaariidha. Hin falmatan, diffeensi godhan, haqa wangeelaaf dhaabatan, apolojitiksii hojjetan. Kanaaf ijoolleen waaqayyoodha. Mirgi keenya ilaalamuu, kabajamuu qabna jechuudhaan balbala moototaa dhaabbatan jechuudha. Inni kan biraanii hundeen kiristiyaanaa durdurii irraa eegalee ta'uusaa barreeffama isaaniitiin ibsan. Maal jedhanii? Kiristiyaanummaan eengadduma jaarraa tokkoffaa waan eegalee asumatti waan dhufe miti. Haaraadha warri jettanii hundeen keenya durduriitii ka'eeti. Hundeen keenya bara Addaam fa'irraa kaaseeti. Hundeen keenya bara Abrahaam fa'irraa itti fufeeti. Hundeen keenya wanti kakuu moofaa keessatti barreeffame kiristiyaanummaa kan calaqqisiisuudha. Akkuma gararraatti dubbatame falma nama waaqayyo sanaa keessatti waldaan kiristiyaanaa Yerusaalem Israa'el aaraadha akkuma jedhe. Akkuma kana falma isaanii moototaaf dhiyeessan keessattis maal gochaa turanii? Waldaan kiristiyaanaa yookiis kiristiyaanummaan hundeen isaa duriitii kaasee ture. Yeroo dhiyoo kiristiyaanota jedhamne hayaamamnu iyyuu malee maqaan kun dingata nutti moggaafamu iyyuu malee hundeen keenya garuu durumaa kaasee tureera jechuudhaani
moototaaf hubannoo kennaa turan. Inni kan biraan maal jedhanii barreeffama isaanii keessatti maal jedhan? Kiristiyaanummaan biyyaaf gaarii ta'uu ejjennoodhaan ibsaa turaniiru. Kiristiyaanummaan biyya tokkoof gaariidha. Walqixxummaa biyya tokkoof, guddina biyya tokkoof, haqa biyya tokko keessatti dagaagsuudhaaf namni wal akka kabajuuf, namni hannaa akka dhiisuuf, namni saamicha akka dhiisuuf, namni jallina akka dhiisuuf, namni musinnaa karaa sabsaabummaa akka dhiisuuf kiristiyaanummaan biyyaaf tasgabbii biyyaatiif barbaachisaadha. Guddina biyyaatiif barbaachisaadha. Warri gararraatti gaaffii siyaasaatiin tasgabbii lammiileetiif guddina biyyaatiif hin fayyadan nuun jedhan ni sobu. Kiristiyaanummaan caalaatti iyyuu biyyaaf waa'ee baasaadha. Ijoollee gooftaa bara keenya keessa kanas kiristiyaanummaan akka maqaa ceephootti, pheenxee jedhamuun akka maqaa arrabsootti, manaafiqaan, warra amantii hin qabne, warra gantuu, warra barumsa sobaa qaban jedhamanii asii achi yeroo itti darbataman tureeras ammas hin jira. Haa ta'u malee, haa ta'u callumaa jennee sirriidhuma ta'uu danda'a jennee kan teenyu sun taane no, dhugaansaa akkas miti. Nuuni biyyaafuu waa'ee baafna. Nuuni dhalootaaf iyyuu eebba taana. Nuyi dhalootaaf iyyuu warra qorichummaadhaaf barbaachifnuudha jechuudhaan dubbachuu barbaachisa. Warrumti biyya lafaa keessa jiran iyyuu haa jedhan malee kiristiyaanummaaf kiristiyaanota maqaa balleessan malee akka kiristiyaanummaan qoricha ta'e biyyaafis akka inni waa'ee baasu kiristiyaanota tokko fuudhanii iddoo gaariirra pozishinii gaariirra yookaan akka inni musinnaadhaan yookiis mattaa fudhachuudhaan korraapshaniidhaan akka inni biyyan balleessine ittaman. Inni amaanyiidha, inni warra pheenxeeti, inni dhugaatiin dhugu, suusiin qabu, nama gaariidha jechuudhaan dhugaa hin ba'u. Garuu immoo achi galagalanii immoo kiristiyaanummaa evaanjilikaalsi ta'uu, warra wangeelaa ta'uu maqaa hin balleessu. Kanaaf biyya tokkoof iyyuu, dhaloota tokkoof iyyuu, guddina dhalootaaf iyyuu kiristiyaanummaan qoricha akka ta'e, barbaachisaa akka ta'e ijoolleen Waaqayyo nu fuuldura turanii warroota maqaa isaanii gurraachissan dura dhaabbatanii falmaniiru. Kanaanis kiristiyaanummaa boqoo qabachiisanii dabarsuu danda'aniiru. Ijoollee Waaqayyo dhaloota nu fuuldura turan kanarraa kan nu baran isa kanadha. Falmi wangeelaa, haqi wangeelaa itti fufee akka jiraatuu fi ga'ee ofii ba'uun barbaachisaa akka ta'e jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiibbaa karaa falaasamaa yookaan immoo philosophical challenge kutaa itti aanu keessatti kan ilaallu ta'a. Baranne kanaaf Waaqayyoon galateeffannee walitti qabna. Gooftaa bara baraan jiraataa taatees galateeffannaa. Dhugaa dubbii keetiitiin waan nu barsiifteef, waan nu leenjifteef, karaa isa dhugaa waan nutti agarsiisteef, dhaloota keessa jirru kana keessatti nus akka of ilaalluuf abboonni nu fuuldura turan dhugaa qabatanii maal akka isaan godhan waan nutti agarsiifteef, teessoo keessa kabajamaaf ulfaataa Waaqarraa irratti galanni hin daangeffamne si duwwaaf haa ta'u. Nu gargaarteettaa, nu leenjifteettaa, dhugaa kee nutti agarsiifteettaa. Teessoo keessa kabajamaa gubbaa irratti galataa ulfinaa nuuf argadhu. Waaqayyoo keenya adaraanus akka dhaloota sirraa barateetti sanyii dhugaa itti fufsiisuudhaaf wangeellitu nu dhaabbannee ilaalluu akka irra hin ejjetamneef ga'ee keenya bahachaa dhugaa wangeelaatiif dallaa ijaaraa akka jiraannuuf ayyaana keetiin nu gargaara. Ija banamaa nuuf kenni. Maalla galchi ga'ee koo miti dhimma isaati jechuudhaan utuu dhugaan wangeelaa irra ejjetamu keenya ilaaluu nu oolchi. Yaa Waaqayyo warra jabaatanii ka'anii wangeelaaf falman afaan ta'an warra itti fufanii hojjetan akka taanuuf hunda keenya nu gargaari. Maqaa Gooftaa Yesuusin nu hidhachiisi. Nu bira ga'ee seenaan hin dabin, nu bira ga'ee dhugaan hin jallatin. Maqaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin hidhannoo dhugaa nu hidhachiisi. Kana hundumaa waan gooteef bara baraan ulfaadhu. Maqaa Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuusiin ameen. Gooftaan isin haa eebbisu, ittiin eebbifamaa. Waldoota keessaniifis isa barattan qoodaa. Waaqayyo hunduma keessanii wajjin haa ta'u eebbifamaa.